Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa nuti guyyaa har'aa godina Shawaa Bahaa Aanaa Gumbichuu ganda Girmii keessatti argamna. Nutis guyyaa har'aa obbo Shifarraa asitti qabannee jiraanna. Sababni nuti asitti qabannee dhufnes guyyaa har'aa kana daawwannaa. Naannoo Aanaa Gumbichuu kana keessatti holqoota hedduutu jira. Holqa san keessa holqi Aanaa ganda Girmii keessatti argamu. Holqi Girmii isa tokko. Isa keessas immoo obbo Shifarraan maqaa isaaniitirraa ka'ee gahee hojii isaaniitirraa ka'ee waa'ee holqoota kanaa seenaa isaa nutti himu. Garuma isaas hin deebisa. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdanii. Maqaan keenyu sin jedhanime? Tole kaa maqaan koo Shifarraa Fikaaduun jedhama. Anis kanan dhufee magaalaa Caffee Doonsaa garee hawwisoo Afran Gimbichuu keessaa asitti dhufee holqa aanaa keenya keessa jiru keessaa baruu qabnaa kan jedhu irraa kan ka'e. Baruu fi aadaa qabnu aadaa kana dhaloota dhufuuf dhaloonni dabreessuun nu dabarsaniiru nuti immoo kana daawwannee dhaloota boruutiif akka dabarsinu fan asitti argamee isin jechuu barbaada. Naannoo ganamarraa ka'ee amma daawwachaa kan jira baay'ee kan nama gammachiisu baay'ee kan nama hawwatu kan ofitti nama qabura. Kanumarraan immoo namoota biroo akka holqa kana daawwatan seenaan kun akka hin banne seenaan kana akka kan badarree akka haaromfamuuf abdiin qaba. Namoota biroos finnee akka asitti daawwachiisnu jechuu barbaada. Tole galatoomii Shifarraa holqa Girmii kana keessatti yeroo durii bara dargii yookaan bara xaaliyaan isaanii weerartoonni faashistii xaaliyaanii akka uummata keenya weerarreef uummanni as keessatti boqotanii diina ofirraa rukutaa turan jedhan warri kun immoo diinnu as keessa qubatee uummata keenya reeba turedhanii hammam quba qabdamee waa'ee seenaa tana. Tole waa'ee seenaa kana namoonni durii asuma keessa jiraatu asuma keessa bulu asuma keessatti bilcheeffatu loon irree asuma keessa waliin jiraachaa turanidha. Yeroo durii keessa yeroo weeraraa xaaliyaan isaan keessatti akka seenaa irraa namarraa baradhee xiqqoo shiftaatu ture naannoo kana. Shiftaan kuni as keessa qubataa kanuma abbaa qabu saamaa ture. Karaarraa saamee asuma keessa jiraata jechuudha. Shiftaa jechuun nama uummataaf dhaabbate moo nama ofiif dhaabbate jechuudha maali? Nama ofiif dhaabbate jechuudha. Nama saamee bulu jechuudha. Nama saamee bulu jechuudha. Sababa saniitiin namoonni kaanis ni jiraatu beektaa? Maqaa qabanii holqi kuni hundi isaaniitu maqaa qabaniyyuu maqaa isaaniitirra kan ka'e maqaa isaanii si hubachiisuu hin danda'u waan ta'eef gaafa sirriitti qoradhee si hubachiisuu hin danda'a. Guddaa galatoomii jecha holqoota Girmii kana keessa holqa xixiqqaawwan 16tu jira. Holqi sunis immoo maqaa qabeedha. Holqa ganda kana keessatti argamu keessa holqi Girmii kun uummanni as keessa haa jiraatanii malee tokko akka baaburri bishaan midhaan daakuu uummataaf as keessa jira jedhanii turan. Manni kuusaa meeshaatillee asuma keessatti bobeeffatanii waa hundaa as keessa teechifatan jechaa turanii. Holqoota aanaa kana keessatti argaman keessa akka quba qabaattetti atamma daawwannaadhaaf holqoota turizimii uumamaan argamanidha malee kun kan namtolcheeti miti. Holqoonni turizimiin garaagaraa amma gosa lamatu jira kan uumamaa fi kan namtolcheeti. Kun immoo kan uumamaati. Itti gaafatamtoonni yookaan immoo kaadireen waajjira aadaaf turizimii holqoota kanarratti hammam xiyyeeffannaa kennitee hawwata turizimii akka oolu waan ishiin taasiste hin jira. Akka aanaa kanaatitti aadaaf turizimiin jira. Garuu holqi kun jira. Uummataaf maal fayyade? Seenaan holqa kanaa eessa ga'e eessa ka'e kan jedhamu akka waajjirri aadaaf turizimii waa'ee hooggantoota holqa kanaati irratti waan tokko wanti hojjetame hin jiru inni raawwatame hin jiru jedha. Galatoomii guddaas jechaa garuu immoo akka qaama tokkootti akkasitti dhaga'ametti holqi kun holqa kanas ta'e holqoota aanaa kana keessatti quba qabu ta'e holqoota hedduutu jira. Holqa Hulluuqoo fudhannee, holqa Abbaa Tayillee Hoggaa fudhannee, holqoota garaagaraatu jira jennee yaan holqa Xaaliyaanii jedhanii holqa Lamcaffeessi kan argamu tokko hin jira. Isaan keessa garuu holqi kun odoo sophamee bakkatti deebi'ee bareede uummata aanaa kanaatiifis ta'e mootummaadhaafis bu'aa inni buusu hin jira jettee yaadda? Akka kiyyatti holqi kun osoo suphamee mootummaadhaafis biyyattiidhaafis biyyattiirra dabre naannoo kanarra dabre biyyaafis bu'aa guddaa qaba. Akkuma laaltu hawwata turizimii ta'e akkuma laaltu haala teessuma isaatirraa hubattee amma holqa kana kanatti sababa holqa kanaatiin bineensota adda addaatirraa as keessatti argachuu dandeenya. Wantoota adda addaas argachuu dandeenya. Haala teessuma isaatirraan kan ka'e jechuudha. Namoonni hedduu asitti argamanii bifa qarshiitiin ilaaluurree holqa kana daawwatu jijjiiramuu danda'a. Garuu humna sanirra ga'amaa hin jiru. Namni gara sitti siqsu hin jiru. Nuti immoo dhaloonni ammaa kun yoo dandeenye osoo dandeenye danda'amaa ta'e holqa kana guddisnee akka nama hawwatu taasisnee hin jedha.
Galatoomi tolee dhaggeeffattoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa kabajamoo obbo Shifarraa wajjiniin holqa godina Shawaa Bahaa Gumbichuu gandaa Girmii keessatti holqoota adda addaa keessaa fudhannee holqa Girmii daawwachaa jira. Holqa Girmii kana keessatti uummanni naannoo kana as keessa jiraachaa akka turanirreen bishaan baaburri bishaan daakus as keessatti akka argamaa turee fi wantoota garaagaraa nu kaasanii jiru. Kanarraan kan hafe wanni ati hin hafa jettu uummata naannoo kanaaf tifistee itti gaafatamtoota waajjira aadaa turizimii naannoo kanaaf tifistee wanni ati dhaamtoo jiraatte carraa dhumaa siifan kenna. Tole kaa carraa kana na kennuuf keetiif guddaa galatoomi siin jedhaanii dhaamsananii uummata naannoo kanaatiifis akkasumas immoo hooggantoota aanaa aadaaf turizimii aanaa Gimbichuutiifis dhaamuu barbaadu maalooyi holqoota hedduu uumamaan argaman qabna nu haaromsaayi irratti nu hojjedhaayi seenaa nu barsiisaayi seenaa baradhaa hin jedhaani kanuma jechuu barbaadaa guddaa galatoomee fayyaa nu ta'e. Galatooma sinillee. Horaa bula.